Tutti. Hayya shamar kafuni kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan addunyaa tanatti argamtan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Amni illee tigeen jiran akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha baganaa jiraattani bagareeytani baga rabbii dhiifama gubbaan nadda walanii baga jiraatu hundi keessanuu alhamdulillah rabbil alamin baga waggaanu deeftelee sooman illee dhufee jira rabbiin ittiin nu haa ga'u rabbii warra nagaan soomane irraa qeebalamee yaada muraanni isaa guutamee fi nagaan soom rabbiin haa godhu akkasuma warra gartee milkaa'ee hunda irraa gartee akka irraa eegamutti gartee soomee kee kan hunda argatee milkaa'u rabbiin haa godhu rabbiin nagaan nu haa godhu korona haala rabbiin haa dhaabu akkasuma waa'ee biyya bilsiginna yeroo ammaa tana haala biyya keessa deemaa jiru ni beektani nama bekaa keenya hayyuu keenya nama ummanni jaalatu kan Oromoon jaalatu namni dhugaaf deemu jaalatu hidhaa jirti abdii baalee barsiisaa yuunivarsiitii nurraa hitanii jirti sabboontota akka isaa meeqatam hitanii jirtan gannuu dhiisa doorsisan yoomuu qabsoo ummata Oromoo duubatti hin deebisu warri garaaf jedhee ummata keenya gartee gurguree akka fedhe godhee biyyi silaa qabeenya qabdu gartee dalagatee irraa argachuu danda'u irraa galee ummata keenya akka tiisaa jiru seenaan ni galmaa rakkoon qabu kuni hidhaa fi doorsiin yoomuu
gartee duubatti nun deebisu sagalee fi ta'uu qabna jechuudha nama keenyaa fi yeroo arraatana abdii baalee barsiisaa yuunivarsiitii beekamaa ummanni keenya jaalatu kan gartee xiqqaa guddaan jaalatu hidhamee hidhaa jira jechuudha. Har'aan tan hiitee jirti ijoolleen keessattuu ijoolleen baalee sagalee ta'uu fi qabna akkasumas ummanni Oromoo namu Oromoo kamuu ta'e hunda kutaa kamii bira dhaabachuu qabna jechuudha dara. Kana waan ta'eef biyya keessaa waan isin oofaa jirtu waan hedduu waan gartee nama jibbisiisuudha. Kaan mallaqaan binnedhanii waan mallaqa fudhaa warri mallaqa gartee fudhanitti mallaqa rakkoon qabu nyaadhaa mallaqa wama gibira isinirraa guurame mallaqa ittanii saba keessan nama keessan akkasii bakka jiru ammaan tan onni biyya keessa deemaa jiru waan addaati jechuudha bakka hundatti. Kanaaf ummanni keenya wanni beekuu qabu oromummaa ta'e hin lakkisin irbuu gootota lafee gootota hin nyaatin lafee kalee wareegamee har'a gartee akka Oromoo jettee ati ol baatee dubbatu godhee warra kaleessa seenaa galmeessee tare jechuudha. Kana dagatuu hin qabnu. Oromummaan bartee qawween dhaqxee loluu qofaa miti bakka jirtutti jabaatuudha. Nama kee kan rakkate garuudha dhukkubsataa bira dhaabatuudha. Kana waan ta'eef nuti bilisummaa teenya kan ga'uusan injifachuu dandeenyuun yoo gartee waan qabduun qabsoofteedha. Waan qabteedha. Kana waan ta'eef bakka jirru wal cinaa dhaabachuu qabna. Nama keenyaaf sagalee ta'uu qabna. Bakka hundatti ummanni keenya yeroo ammaa odeeffannoo biyya keessa wanti akkas hin jirtu. Namni kennaa fi hin jiru jechuudha odeeffannoon. Koronaa kanallee ummanni keenya ijoolleen qeerroon gartee warree asirratti akka biyyallee hunda dawwaltanii uummata keessatti dhaamsa godhuuf qaba. Ummata kana keessattuu biyya rabat dabalaa jira. Biyya keenyallee yeroo hedduu ariifatee dabalaa jira dhibeen kun jechuudha. Kana waan ta'eef ummata keenyallee sagalee ta'uu qabna jabaatullee qabna. Kanaaf nama keenya gartee kan biyya keessa qeerroo silaa namni jaalatu ka dur yeroo silaaf biyyi kun Oromoon aangoo qabatte haga gartee gantuun Oromoon ganiin kan gartee filan hunda doorsisaa jiran biyya keessa. Isin kijibdoota jedhanii isin warra kanaati jedhanii kaafaa deeggartan hidhaa jiran deeggartoota kaafaa kan paapaa kan abaa'oo hidhaa yoomuu duubatti dhiifama shabaka kiyyatu baay'ee dadhabaadha. Kana waan ta'eef doorsisaa fi hidhaa yoomuu duubatti hin deebisu ati gartee nama dhugaadhaan oromummaa beeku oromummaa onni irraa jaalatu taanaan tokkummaa sabboonummaa qabaannaan haga feete lubbuun teema wareegamne. Biyya isaa dabarse lubbuu isaa jala dhabeetii kan maaliif dabarse. Kana waan ta'eef hundi keenya beekuu qabna oromummaa teenya gadi fageenyaan garaaf jecha bitamuu hin qabnu. Nama keenya bira dhaabachuun wal dhaga'uu qabna afaan tokko ta'uu qabna. Kanaaf warra gartee biyyatama jiran kana sagalee ta'uu fi qabna jechuudha. Qeerroo teenya jajjabeessuu qabna warra biyya keessa jajjabeessuu qabna. Hundi keenya oromummaan afaan qofaan iyyuudha miti. Asirraa gandummaa faarsuu miti. Gandummaa warra oofu kallii walii dhiisa. Man si xiqqeessa malee gasti oofa malee sharrummatti si oofa malee bu'aa si hin qabu. Sabboonummaa onnee keessaa qabaadha. Kana waan ta'eef jabaatuu qabna uummata keenya sagalee ta'uu qabna. Please yaa qeerroo hundi keenya bakka jirru oromummaa teenya jabeessa. Afaan qofaanii miti jechuudha. Nama sabaaf yaadu nama gartee quuqama sabaaf qabu biyya keessatti yeroo amma hundi doorsifamaa jira jechuudha. Gantuun akka biyyi lammaa gad deebitee Oromoo gurguratte jechuudha. Uummata keenya sobdee. Kana waan ta'eef nuti bakka jirru jabaatuu qabna. Nama keenyaaf sagalee ta'uu qabna. Uummata keenya qeerroo jajjabeessuu qabna. Qeerroon hundi yeroo ammaa namni social media irra hundi wal argaa jira. Warra biyya keessaa akka biyya akka warra biyya takka waliin jirtu waliin haasawaa jira argaa jira hundu. Halkanii guyyaa odeeffannoo qabnu irraa ga'uuniif qabna. Maaltu akka deemaa jiru maaltu akka jiru waan hunda ga'uunii qabna barsiisuu qabna. Kanaa achi lammatatti kan jedhu barbaadu hurrii ilaaloo kiyyaa furri tortora nama taatee miti. Of eeggannoo godhi. Dura waa beektaa mi gowwaa waa beektaa miti. Sa'a 24 ijoollee baalee arrabsita. Kuni beekumsaa miti wallaalummaadha malee. Wallaalummaa si arrabsisiisa wallaalummaadha kun. Maaliif jennaan osoo waa beekte malee asii achi dhooftu. Ilmaan si koomata tokkicha Oromoon tokkicha hundinuu ilmaan si koomandoo tokko. Warri isa jala yaatanii waan gartan qaaqxan adabadha afaan keessan qabadha. Please afaan keessan qabadha. Warri isa jala yaatanii koomentii irratti wal arrabsitanii waan hin taane gootan. Eessaan isin hin ga'u. Ima gartee boode masheenooyte bakka badiitti foto malee bu'aa isin qabu. Warri isa jala yaatanii waan gartan qaaqxan. Kanaaf nuti ilmaan si koomandoo tokkicha yoomuu taanan tokko. Amma deebi asliin dheengadda maal jedhe ilmaan si koomandoo irratti maal jedhe.
maal jedhee arrabsa ummata keenya waan afaan waan qaanii waan isarraan eegan osoo nu nama guddaanne osoo nu eeynu osoo bakka gaariitti nu eeynu waan inni haasisu waan akkami waan afaan namaan dubbanne waan namni sammuun isaa waa yaaddu hin dubbanne jechuudha. Kanaan ta'e waan akkasiisan irraa yaaki nama guddaadha asliyaati. Mee yaadi bal'isi yaadi gadi yaadaa inni kanaaf kun gaarii miti. Haa ta'uuti amma peejii kee nama hundatti kennite sa'iidharra maal jedhaa jira. Kiyyaan tortoraan sun maal jedhaa jira irra wanni haasaa jiru maali mee peejii nama kennite nama arrabsisiiftu. Maali akki kun jechuun ati nama beeku nama guddaadha. Peejii nama garte kennitee fuutee nama arrabsisiifta. Hurri cilaaloo kennite hurri cilaaloo maal jedhaa jira. Warri baalee warra kana haa arrabsu hurri beeyni amma kaanit dabaltee arsiinatu maalee godhannatu maal jechuudha. Asiliyaati nama guddaadhaaf kabaji yaaki nama bakka guddaa seeyina bar kabaja sii qabna si jaalannaa bar. Jabaa ofii abba jabeeffata. Beekaa ofii gartee yoo abbaan jabeeffatanii gartee namni biraa dhufee siin jabeessu. Nama guddaa bakka guddaa seeyina peejii kee namatti kennitee namni nama maali. Kanaaf nuti ijoolleen maasi komandoo nuti tokko yoomuu taanaan. Warri gartee asiif achi waalaa hidhan kun nuti akka mataa kiyyaatti hin dhaga'u. Maaliif jennaaniin yoon onni irraa jaalala qabaadhe saba kii jaaladhe Oromoo hin arrabsu. Maaliif Oromummaa yoo qabaatte onni irraa qabaatte nama kutaa kamiyyuu jaalatuu qabda. Yoo inni dogoggore gorsuu qabda. Yoo inni didee likkii itti himuu qabda. Kanaaf asli haalli tammatti irra deemaa jirtu gaarii miti. Peejii kennitee kan galeessa hurriin ummatan arrabsee maal arrabsee waan jenne reefu sa'iid seeneeni wanni inni haasaa jiru deebi'ee waan hin taane haasaa jira jechuudha. Kana waan ta'eef asliyaatiilleen bakka si eenyutti mee deebiiti nama guddaadha si jaalannaa si kabanya yoomu nama keenya xiqqaa guddaa ni kabanya ni jaalannaa garuu bakka si eenye hin jirtu. Kanaaf wanni kanaaf hin gaarii miti. Ummata keenya sagalee ta'uu qabna jabaatuu qabna tokkummaa keenya jabeessuu qabna yoomuu taanas wal bira dhaabachuu qabna wal jajjabeessuu qabna nuyi ka wal jabeessuu nuyi ka wal guddisu ilmaan Oromoo hundi wal jabeessuu qaba tokkummaa isaa jabeeffatuu qaba maaliif itti tokkummaa wani jedhamu kun sabboonummaa yoo onnee keessaa qabaatte maaltu taree kaleessa har'a maaltu deemaa jira abbaan kiyya akkamitti dhufa waawayyoonni keenya akaakayyoonni keenya eessarraan dhufan maalirra dhufan maaltu akka ta'e namuu ni beeka jechuudha kana waan ta'eef Oromummaa teessan onni irraa jabeeffatuu qabdani. Gadi fageenyaan yoo sabboonummaa qabaattan. Ilmaan Oromoo halkanii guyyaa rakkataa jiran. Amma waan nu ajaa'ibu tokko keessa kan reefu Sa'iid jedhu aslii nama beekumsa qabu nama maalee qabu nama akkanaati. Nama silaa osoo biyya galee miidiyaa kamiinuu maal kalli walii tantaa isaati yoo barbaade deemee hagalu gantummaa isaatti yoo barbaade nama quuxisanii beekumsa nama yoo beekumsa qaba saba keetiif yaadi saba keetii hojjedhu kan beeynu kana inni san beekaa isa xiqqeessanii inni waa balleessa itti himuu qaban akkamitti waan arraba akkasii dubbata dheengadda maal jechuudha arrabni akkasii ati ilma Oromoo ilma adabaan guddaa taate Oromoon safuu qabdi bar aadaa qabdi kabaja walii qabdi nama kee akkas arrabsuun diqqeenya qaaniidha waan namarraan eegamne jechuudha wanni kanaa kun gaarii miti. Akhir Rabbilee sodaatu qabna Islaamummaa qabna Oromummaan yoo Islaamallee Rabbi sodaatu baatte Oromoon safuu qabdi bar aadaa qabdi safuu ta'e eeggachuu qabda. Dabranii waan arga waan akkasii haasuun qaaniidha. Kana waan ta'eef daraa ofaa eeynu arraba keenyallee adaba itti godhannu yoo dhugaan sabboonummaa qabaatte yoo kabajaa saba keetiif qabaatte waan gaarii yaati xiqqaa guddaa namaa. Wallaala jettee hin tuffatin beekaa jettee gartee akkamitti narra beekettee hin tuffatin hin qeeqin hin arrabsin akkamitti namni kun akkana ta'ettee itti waanyin wanni maraa waan rabbiin sii kennu kana waan ta'eef ati dee waanyuu hin qabdu qinaa dhaabattee gargaaruu qabda akkasuma deebi'a sirriitti ummata Oromoo kan fakkeenya karaa hundaan nu qarqaaraa gargaaruu qabda karaa yuutuubiitiin ta'ii warreen yuutuubii waanyina nama Oromoo gargaara. Subscribe godhii fi feetuun dhaggeeffatanii dhiisi. Guddisi hiwaanyi mala goota waanyita. Hin haasiduun bu'aas hin qabu. Hin haasidin. Kana waan ta'eef linkii reefu share godhisan sabboontu san subscribe nu godha nu jajjabeessan isin jedha qeerroo teenna share godhan jedha isin dura xiqqoo dura. Kanaaf tokkummaa keenya cabsinee jabeeffatuu qabna wal dhaga'uu qabna walitti waanyuu qabnu keessattuu ijoolleen teenya ilmaan komandoo
waan namni tokko haasoo jecha miira keessa galtanii waan gartin dubbatina please facebook kana jechuun magaalaa tana irratti as gubbatti waa dubbata suuta haa dubbannu namni tokko yoo dogoggore amma akka hurrii jiraalo irran kaanu asililleen tarii dogoggoreenna garuu peejii namatti kennee irraa tana reebee ammallee isin ijoollee warri maal irra eetiisitan warri maal warri akkana facebook keessaniin guba akkana maal jedhee haasawaa jira in gubdaa facebook haroo facebook haa namni waan jedhu bar sabboonummaan onneenu ati yoo lubbuutu wareeganii bira qabsoon yoo san isinni dhugaa dubbate gubdan facebook daaraa godha akka barbaadanitti dantaa ittiin qabnu san garuu wanni beekuu qabdan dhugarratti rarraa haqa irratti dhaabadhaa namni gandaan deemu bu'aan qabu ati gandaan deemnaan bu'aan qabu faayidaa takka hin qabdu haasidduudha bu'a siin qabu kun kanaaf yoo sabboonummaa qabaatte qofaadha kan garteeti gara marattu milkota agarratti illee waan dubbatu sana keessa waan gaarii yaadi nama waan gaarii dubbadhu waan saba kee jabeessa saba ifii jechuun bar taphaa miti bar namni garii nama dantaan qabu maal jedhee akkas ilaalaa jira asirratti iyyaa jira garaa fi miikan bitaman jechuudha dhugaa malee kanaaf jajjabaadhaa isin jedhan maa oromoo hundi keenyaa uummata keenya qeerroo biyya keessa jabeessuu qabna warra hidhamee jiru kana sagalee ta'uu fi qabna bira dhaabatuu qabna jechuudha bakka hundatti biyya keessatti wanni deemaa jiru argaa jirtan bilis yaa qeerroo jabaatuu qabna bakka jirru hundi keenya jabaatuu qabna waan biyya keessa deemaa jiru koronaa kana rabbiin waan bisu ziraafuu itti deemuuf jirra jechuudha ta oromootun biyya keessatti waan kadiire lamu kaleessa maxxansa gartanii warra silaa Itoophiyaa kan qabataa jiru amaara yeroo ammaa nama harkaa qaba jechuudha kanaaf wallaahi waan akka nama yaachisuudha ani saganuma dubbachuu fedheeti kanaaf gartee akka kun balleesseef waa arrabsuun bu'aa nuun qabu waa arrabsuun bu'aa nuun qabu faayidaan qabu boris itti nu gaafatama gaa fuula rabbii dura deemnellee itti gaafatamna jechuudha kanaaf jajjabaatuu qabna wajjinaa dhaabbatuu qabna jajjabaadha haganuma dubbachuu fedhe salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh turtii gaarii